Saantu halkan saa meeqa? Saa 3 moo 4. Baba. Mee saniifu ammaan tana namaatu nu dura jira. Akkasitti jechuu qabeenya keenya. Mubaarak laftillee rooba qabeenya daawwattoota keenya dukkana keessa jirra. Akkasii jechuu akkuma isin argitan kana lafti rooba daawwattoota keenya dhalaa intala san duraan wal jaalanne wal dhiifne yaani خلاص jaalala akiid akkanatti isin Abdallaa irraa hin qabame Abdallaadhaa fiduu qabdaa liinaadhaan jettee fuusan quban qabu jechuu saniifu bishaan jira bishaan keessa deemu jira yan san quban qabu jechuu amma namaan na bira jira namaaf mubaarak na dura kutanii waa intala san taateefu waa nama biroo taateefu isinuu dheengadda jechuu asii deemtee maariif mana obboleettii dheeyte dhuftee jechuu nama dhufe kana fuulli hidhaadhaa addaanuun barre jechuu ila amma fuullisi hidhaadhaa jechuu nama sanii hin barre jechuu nama dhiiraalleen jaakkataa kaayyate hin barre jechuu waa obboleessii taateef nama biroo taateefu yoo mana achirraa jijjiirrachuu baatte mana saanii ga'uu daawwattoota keenya akkuma beekamu kana akkuma isin argitan kana kun boorsaa kanallee kakalee liinaa irraa fuudhan sanii meelaala boorsaan kuni banaa jira jechuu waan isaan fudhatanii Allahu alam rabbii khaaliqaa beeka saniifuu kun darsiisaan gannaqanillee darsaliinaan waa keessa kaayattu jechuun kunillee kana keessa isin waan isin qabdu akka isaan maallaqaa fi fudhatanii ooftan maaliif waan isaan waan hin belleesse fakkeenyaaf dura wal jaalanne intarasanii wal dhiifne jechuun amma akkasii jechuu saniifuu ani halee manan jiru bakka birootiin jira jechuun naaf mubaarak nama bira deemne hin galle jechuun rafti rooba roobni nu roobe galaanni makiinaan hin jiru galaanni karaa dabaruu namatti hin dhiisu saniifuu ala bulleeti jechuu akkasitti jechuu ganamaan kana dhufne jechuu saa 2 moo kana dhufne mubaarak kiyya hirriibaa hunquufne kun mubaarak kiyya kun akkanatti rafu jira jechuu mubaarak kiyya kun asumarraan kaayee asuma rafu jira jechuu mubaarak kiyya ammaan tana isa hirriibarra isaa rafu jiru kana liinaa fiddu malee naan jee mana dhufnaan boo'ee asuma firraa gachiibsee asuma raffise jechuu saniifu mee daawwattoota keenya du'aa nu godhaa du'aayin teessan hedduu nu barbaachifti ammaan tana mana dhufee jechuu gama dhufu ulaan qulfii hin qabdu banaadha jechuu isin waan balleeyite hin beeku jechuu dalagaadhaa dhufte isin bakka dalagaatti dhufte khalaas bakka dalagaa sanii algadda immoo intalti itti bilbiltee jechuu ne gaddu Abdullaan Isira dhiyoo liinaan asin jirtu akkuma beekamu fiidiyoolee marti hin jirtu asii deemte karaa maaliif kana obboleettii si bira dheeyitee dhufte saniifu kuloona darsa kana uffata mubaarakii fi kana firaashallee waa hundaa'u achi gabbuusanii kun ammoo darsi boorsaa jechuu isin liinaa waa keessa kaayyattu akkasii jechuu saniifu daawwattoota keenya laamme kana shabakaadha kun shabakaafaadha jechuu mee akkasitti khalaas namaatu na bira jira anaaf namaatu ammoo hojii jira nama sanii wajjin mana isaanii niin beekaa bakki isaan galan niin beekaa intala san bakki isin galtu niin beekaa naan jee sagalee siituu niin beekaa fuula banachuu baattu naan jee micaanii ammaan tana gabbaaneeti deemne jechuu khalaas mubaarak illee asitti hin dhiisu fuudheetuma jechuu isuma boo kana khalaas walumaan deemne dheynee ilaallaa jechuu fakkeenyaaf waan isaan mana kana keessaa fuudhan Allahu alam rabbii khaaliqaa beekaa akkasii jechuu daawwattoota kabajamtoota keenya du'aayii godhaadhaa mee du'aayin hedduu nama barbaachifti maaliif yoo kan jettan taate inshallah rabbi khairumaa godhu waa namni biroo liinaa namni biroo dhimmirraa qabaateefu namni jechuu fakkeenyaaf nama karatti nama dalagaa irraa gala deemu karatti nama dhufee jechuu nama eeggatee nama fuudhu jechuu manni kun ilaa kun akkuma darsa kana hunda feestaala daawwitii waa hunda jechuu asumatti faffacaasanii jechuu dhiisanii kutanii saniifuu kun mubaarak kiyyaa sammaan tana haaseetiin inshallah rabbi ajuu wajjin deemna jechuu saniifuu du'aa inuu agadhaame yoo rabbi jee ani garuu silaa abaluu na bilbilee abaluu akkanaa nama akkanaati ani dhimma akkanaas irraa qabna naan jeni nama jechuu fakkeenyaaf isaan jechuu fakkeenyaaf liinaa dhaqee bakki isin jirtu bakki isaan geessan silaan beeke dhaqeetiin uggis baase jechuu mana siillee hin beeku intala sanii sun kutte jechuu ta duraanii suni jechuu fakkeenyaaf an akkuma tafaataa fakkeenyaaf akka fedhe haa ta'u wal jaaladhe liinaan niin fuudhaa jeeni obboleetii akkana naaf duraan deemnu ilmoon qabaa khalaas jeeni akkasuma jechuu dhiisee jechuu khalaas eegaan dhiifnee turre ammoo bubbullee addaanuu baay'ee takkamoo kana geenye saniifuu daawwattoota keenya liinaa yaa'ii tana dheefa asii deemtee jechuu maariifit dheeyitee mana obboleettii si jechuu teessee jechuu
waan isaan akka isaa fudhanii kun uffata mubaarak akkuma argitan kana kun uffata mubaarak wallahi waan isaan keessaa fudha rabbi khaliqa beeka kunis boorsaadha haa uffataati jechuudha kun ammoo boorsaan kaliinaati akkuma beekamu boorsaa liinaasitti waa keessaa gannaqanii waan isaan keessaa fudhatan hin beekne garuu kun ammoo asirraa mafannisi jira gadi hin buune saniifuu daawwattoota kabajamtoota keenya inshallah hanqaan bakka dhaqee isin hubachiisutti bakka yoo rabbiin nu milkeesse mana garree achillee dhaqee isin waraaba inshallah yoo rabbi jee liinaa fideetiin dhufaa du'aa isin naa godhan isin jaa akkasii kabajamtoota daawwattoota keenya kunoo waan akka isanii wallahi hedduun aarii arraan tana maaliif yoo ta'ani namni suni nama ta'e hin beeku jechuudha fuulliidhaadha garuu jechuun al sagaleenis nama beekuu hin dandeenye jechuudha akkasii nama biroo nama dhimma irraa qabu ta'eefu nama waa jechuudha nama intala san taateefu ani garuu immoo jechuudha namni jechuudha mana tuffatee jaartii manatti itti dhufee jechuudha manaa fuudhee akkasitti jechuudha oofa jechuudha fuula hidhanii afaan hidhanii jechuudha fakkeenyaaf taaskii kireeffatee namni itti qophaa'ee jechuudha fakkeenyaaf namni jechuudha isaan duubaa'u nama birooti jira malee خلاص rakkoon qabu namtichi san yoon beeke naaf isaa wal faamu wallahi billahi namni suni yoon kan beekute anama manarraa hin bahu deema akkuma beekamu akkuma mubaaraka garte mubaaraka irra fujira saniifuu ani manarraa beetiin amma inshallah namaatu alanne eegu jira itti fakkeenyaaf mana isaan galanii niin beekaa jee yoo mana jijjiirachuu baatan mana duraanis hayyoo taate niin beekaa naan jee mucaani namni alanne eegu jiru saniifuu ani amma alarraa gadi beet manarraa beetiin jechuu akkasumatti naaf mubaaraka ammoo akkuma dura isin hin jeesanii bakka birootti deemnee bakka birootti dhufne saniifuu lafti rooba galuu manatti galuu hin dandeenye amma jechuu saniifuu ammaan galee uggaan galuu darsii kunoo akkanatti lafa rabbii tanala jechuu khalaas namni ollaallee warri ollaa tanaa tokko kadhageessin jiru khalaas an fiidiyoo olleen galee jechuu fiidiyoo isaan maran jechuu fiidiyoo irraa maranii telefoona isiitiin dirqamaan jechuu irra fiidiyoo jechuu galakkisan fiidiyoo san arkeetiin alliinaan mana jirti minta yoon itti bilbilallee bilbilisii cufanaan jana irraan kaaftu bilbilisii hin dalagu cufanaan jaa saniifuu akkasiin isin jaa kabajamtoota daawwattoota keenyaan ammoo telefoona kun akkuma argitan kana telefoona biroollee kan isaan caccabsan ni jira jeetii yaadala telefoona kana fuulli isaa hin dalagu akkuma argitan kana telefoona kun caccabaadha waa takka hin dalagu jechuudha telefoona kanallee isaanii caccabsa jechuudha telefoona kun caccabaadha saniifuu daawwattoota keenya inshallah du'aa hin godhadha yoo rabbi na milkeesse uummata san arke tokko nyaata magaalaa sana keessa garteemi tokko nyaata خلاص تنمان سن جتشلو فرانتنا أنكر مقابل تنيات نفارة ترى أمام من رابو ديما أركو يون أركيس يون أركو بعدفي ربي بيخسني ربنا عمل كيسو يدون عليه والله مالي جارتي تينا ما ستفتي تو mana تكتروفية تشوف كنيا إسي فتشة مالك إسين كابدولة وان إسين داب إسين بورسا خيزا كابدولة يجو فوران سمالي أما وان برو وان إسين من خيزا كابدوخان فوراني إساني في ربي خالقا والبيخا أكسين إسين جاخا بجنزا وتخن يانغر مقابل تنيات نفارة ترى دواين وغرارة دواين الدنيا بربا شفتي أكس إن شاء الله كمل كاي يجو رفوتي يجو سانيفو أمام من رابو ديما أكسين إسين جا داوت تخنيا أكس ربي خير يا غور مبارك في مكان على النيجو جراني أكمل بيك مكانه ولا لين بنا يرتي يجو أكسي نفعنا تنار سنين جدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جري جرت سنين جا خبر جدا تغنيا مي بابا أنا في مبارك وجرا دعوة تغنيا لينا قجالا ما إيجا خلاص فوراني أما أنت نبربا نيت يجو بكما بيسنور أمنه يا أنا يجو سانت نالكن ساميكا ساسدي مغفور بابا मैं सनीवो अम्मान तरना बात न दूर जिरा अक्सर ये चौक पे भी तो है ना मुबारक लफ्तिल्ले रोबा खबर में तो होता है ना दुकान कैसे जिरा सनीवो में अम्मान तना नमातु बिलबिले गंदा मने इसी आईनी में बेखनांजे वो यार तेरे दुक्कू पे akkasii kabajamtoota daawwattoota keenyaa guyyaa lama hin agarre namaan na dura jira karaa mana isaaniitiin deemu jira yoo rabbi gaa mana bakki isaanii yoo jijjiirachuu baatan mee nama mubaarak narraa fuudhe inshaallah rabbi khayrii haa godhu saniifuu amma ganda isaaniitti dhiyaachuutti hin jira beeyta ammaan manarraa bee
Mubaarak na dura deemu jira. Akkasii jechuun akkuma isin argitan kana lafti rooba. Daawwata keenya dhalaa intala san duraan wal jaalanne wal dhiifne yaanii kalaas jaalala akiita akkanatti isin Abdallaa irraa hin qabame Abdallaa fiduu qabdaa liinaadhaan jettee fuusan quban qabu jechuudha. Saniifuu bishaan jira. Bishaan keessa deemu jira. San quban qabu jechuudha. Amma namaan na bira jira. Namaaf Mubaarak na dura kutanii. Saniifuu daawwattoota keenya mee dhaqeetiin waa mana sii geessitee fi waa bakka biroo geessiteefu maaliif ani hin beeku rabbiif beeka sanii dhaqeetiin mee hanqaan dhaqee amma bira dhiyaadheetiin jira. Akkasii jechuun amma ga'uutti jira. Mucaa tokkoon na dura deemu jira isaan Mubaarak narraa fuure isaan isin maruu hin dandeenye. Akkasii jechuun dukkana kan isaan deemu jira lafti dukkana. Saniifuu mana faana tura daawwattoota kiyya. Akkasii jechuun wal jaalannee duraan wal dhiifne nuti jechuu isii taateef waa nama biroo taateef waa intala san taateef waa nama biroo taateef isinuu dheengadda jechuu asii deemtee maariif mana obboleettii dheeyite dhuftee jechuudha. Nama dhufe kana fuulli hidhaadhaa addaanuun barree jechuudha. Ilaa amma fuullisii hidhaadhaa jechuudha nama sanii hin barree jechuudha. Nama dhiiraallee jaakkataa kaayyate hin barree jechuudha waa obboleettii taateef nama biroo taateef. Yoo mana achirraa jijjiirrachuu baatte mana isaanii ga'uutti jira. Laaleetiin daawwattoota kiyya akkasitti jechuuf viidiyoo isin mara inshallah baasu malee dhufu du'aa hin godhaa du'aa hin jedhaniif duna barbaachiftiin isiniin jedha.